Allo. Ayye. Akam nagaa. Maal abboo maal taate? Maaltu si boochise maaluma taate? Dubbachuu hin danda'u. Maali natti himi maal taate? Maatii keettu waa ta'e moo maal taate? Sillee gaafatan. Gibira sillee gaafatan. Sii kophee namaa dhiqee bulu kana maalirraa si gaafatan abbaa kee? Kanumarraa. Hayyee. Okay, kanaan dura natti dhufanii guyyatti meeqa argatta naan jedhanii na gaafatan jettu san warruma santu sitti dhufe. Si'ii kophee namaa dhiqee bulu 8,000 si gaafatan gibira. Waan ajaa'ibaati. Ati ufiimee sibira illee tarini namni sibira jiruumi 8,000 takka argitee aguutii kana eegalte waggaa 8 oli. Hin gaddin homaa miti. Homaa miti bisi anis. 8,000 ayye dhaabbi sii deebisaa fachi sii deebisaa bilbila nasii bilbilaa eegi. Kooyi akkana ani shooppan qabu. Shooppan qabu. Homaa suuqiin hin qabu jiru. Kophee kanarraa na gaafatti nama beekaa jira. Eessaa akka dhufe akka biyya alaatiin haa ergan hin beeku. Kanarraa na gaafatti yookaan kophee kanarraa gibira na gaafatti. Maal sii booyaa miti gurba. Kophee kana yookaan sadiin irraa kophee tokko gibira baaseetti yookaan ammoo maallaqa agarreetti natti marteetti. Kana manna maalirree maalla dhahatuu qaba. Asillee baasee bakka biraatitti awwaala. Naatti dhiisi. Maala dhaawalla akkas malee tanaan deema tanaan deema tanaan gibira na gaafatti. Tanaa illee yoo tanallee fudhachi jettee lukaan deema kottee ta'uu dinnaan kottee irraallee kafali yoo jette bosona seenu yookaan ammoo hin jiruu miti. Haala jalaa dhoysee jalaa kaayaa qabeenyi kiyya kanarraa na gaafata lammaa magarsaa gibir nagaatti karaarraa dabarsa.